Indoo ati harka duwwaa deemtaa gurbaan kun akka fedhes godhuu danda'a. Ijoollummatee tanaa jiiga dhaabbadhu jeenitiin naaf dhaabbachuu didee jechuudha. Ani jaaladdeeti miti. Ani dhugarra futtiin jiru. Gizeen hin nyaadhee dhuguus mucaa kiyya guddaa yaadaddaa. Gizeen hin ciisu miilarra isa kufee dubbii tana nurraa dhiisi jeeni dubbiin tun dhaabbachuu didee eegaan manarraa bee ilmaan dhiise. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota fayyaa jara jirtu jajjabaatan isin jecha alhamdulillah ni jirra akkatti jiranii jirudha. Maal qabattee dhuftee faayisaa maal irra dubbachuu deemtaa jechuun keeti hin oolamu. Hedduu takka garaallee na nyaata irraa hin dubbachuu deema. Maali jechuun keessan hin oolamu. Ani tokkoffaa irratti jaaladdeeti miti kan ilmaan kiyya biraa deeme. Jaaladde azuun ta'in dirqamaatitu ilmaan kiyya irraa na dhiisisiisee manarraa illee na baase. Dhugaadha ijji halaala waan hin agarree tagartee waan as deemaa agarree Oromoon duraan nufittee tamutaaniif keessaa guuranii jette dhibbaan dhibbatti wanni amma ta'aa jirtu tunis waan azoon mana jiru azoon ijoollee keessa jiru waan naagalirraa'ee tanarratti faayidaa maalii har'a wanni dubbachuu deemtu jechuun keessan hin oolamu. Wanni inni dubbachuu deemu waan takka lama qabaddeeti. Akkumaan isiniin jee jaaladhee ilmaan kiyya dhiisee hin deemne. Tokkoffaa irratti ani ibsa wanniin jeen waaniin anjeen fudhachuu diduu yaaboo gadhaabbadhu jee waaniin gadhaabbadhu jeen sanirraas gadhaabbatee didee waa dila kan lafaa waa hedduu na goosise. Ani dhugumatti yoo deemitan abbaa ilmaan kiyyaati. Tanarratti hamtuu isaallee hin danda'u wanniin gaafa salaadhalee ciisuu kan hin ta'e ciisuus ittiin ciisin kan olii gad deemee ijoollee tana keessatti nama yaamaa nama naabira taajee akkasitti kan isa jala olii gad deeme abbaa ilmaan kiyyaati ilmi namaa tokko eega addunyaarra jiraate ni khalaxaa beekeeti khalaxaa jiraata kijana ni khalaxa isaa kanaan ittiin dubbadhu jeetiniin dhugumatti azoon ulmaa saniis hin taahin fixadhee inni sitti bee jechuudha waa dhibbata ka anis waan hin dalagaa jirus dhibbaan dhibbatti isinis agarsiisaati taniin isin garsiifnallee niin qaba san cufarraa gaafaan tumamus kaniin tumuus waa meeqa jechuudha san cufa dabreeti jechuudha innis gaafa hidhaabeettillee ani dhugumatti alhamdulillah gammachuuti jebichaa isiniif seetiniin baga rabbiin baasee jira bichaadhaan gammachuuti isiniif ibse malee achi booda waan hin keessa jiru isiniifillee maruu hin dandeenye maaliyatan ani takka faaratti yaa ibsaa gaddaabbadhu ijarri kun jaarsaa jaartiidha ilmaan waliin qabanii warreenuma akka hiyyaa fi keetiiti. Hamtuun isaan jidduu jiraattus mijiyyoo tana itti roorrisuus jaarsitti alagaan itti roorrifne abbaa ilmaan isiitii gadhaabbadhu jeetiin kadhadhe gadhaabbachuu naaf didee jechuudha. Ani tokkoffaa irratti haa beeku jeetiin ibsa bikkaati jirtu yoo naaf ati wal dhabne bikkaati jirtu san nama ati hin feene wal dhabaa oolus wal dhabinaaf isi jidduu jiraachaa oolus bikka sanitti ani garaa sitti nama sitti fidu niin qabaa jeetiin gaafadde hin qabduu naan jee faayoo jechuunis nammoo kahiyyaati jeetiin hin faamsise jechuudha. Boo gaddaa binarraa naan jee jechuudha. Tanarratti faayoo itti marraa dhibbaan dhibbatti itti roorisee jira jee jechuudha. Ani akka obboleettiitti bira dhaabbadhaa jee itti deebi'ee jechuudha. Tokkoffaa irratti agartanii jirtan hani qabanii isaaf faayoon jechuudha. Firoollee qaban jechuudha. Tokko ani garaan na gubateetiin jechuudha. Raajuullee ni qabnaa jaani. Isin tun faayoon dhibbaan dhibbatti bikka raajuun jiru yoo beeyteewu sin geessitu jee kaniin faamsises ani qubbira kaayyadheetiin jira. Eegana booda anis gaa natti dhagahame anis abbaa ilmaan kiyyaatii ammaas lamada deebi'ee akka ammaas inni rakkoon irra hin geenye. Dhuguma inni harkaa duwwaa deemaa gurbaan akkuma beeytanii isinis ni beeytan dhibbaan dhibbatti akka waan godhuuf deemus akka irraa hin deebine ni beeytan isinis ni beeytan jechuudha. Raajuu waan ta'e ni beeytan. Kanarra dhaabbadeetini yaa ibsaa gad dhaabbadhu inni ati harka duwwaa deemtaa gurbaan kun akka fedhes godhuu danda'a. Ijoollummatee tanaa jii gad dhaabbadhu jeenitiin naaf dhaabbachuu didee jechuudha. Ani gaa badala inni deemee waan hin taane irra dhufu abbaa ilmaan kiyyaati hayyee tamam ati badala faadii eega faadii taate ilmaan kunis mul'achuu baatanii eega faadii taate qabaddu ilmaan keetii jeetiin ilmaan kanneen fi deemee jechuudha. Taniin deemelleedha alhamdulillah ani eessa jirtaa jechuun keessan hin oolamu ani dhugaadhaa itti deebuullee hin barbaanne ilmaan kiyyisan illee dhugaadhaa fadheen keenya jechuudha. Isin dhalaan warreen dhalaadhaati illee ni beeytanii warreen dhiiraa ni beeytanii waan jabaateetitu ilmoo lafa nama keessisaas ni beeytanii ani dhugumatti amma gizeen hin deemu
ganda manarraa gizeen deemee ganda mishiyyoo geelee tiyyaa biraan dhaqee achi bulee jechuudha. Isiilleen na kadhattee taa ilmaan kee kana aartee dhiifteen deemin naan jette bas ani hin barbaanne jee eegumaan karaa bu'ee bikka kana xeellaa ni beeytan namoota xeellaa ni beeytanii xeellaa naman dabarsanii xeellaa muruudhaaf gaara akkanatti keessa ba'ee dhugumatti namni karaan an deemus dhuguman namaan jaaladhu iccitiitiyya waan hin himeefiitiin jira. Akkana garaa ilmaan kiyya kanaafis anaafis garaa jechuun dadhabee akkana biyya kana keessa hin deemne jechuudha. Mitiyyoo ta'e takkaatu jira. Isitti himtee isin sinna kadhattee deebi'ee ammoo ilmaanitti hin deebine dhugaadha. Deebi'ee magaalummaa irraa deeme keessatti hin deebi'ee jira. Itti mul'annee jechuu barbaadeeti. Tanarratti ani viidiyoo dhibbatti ta'e inni galakkisee arkeetiin jira jechuudha. Wanni ammoo na dirqisiisee viidiyoo sana ol baasee akka maru na goosisee gocha inni godhu jiru. Tokko faaratti isinis agartanii jirtanii raajuu fi faayonis walitti araaramanii jiranii. Eegaan jechuun ani manarraa ba'e jechuudha. Kan raajuu fi faayonis walitti araaramanii eegaan manarraa ba'e. Tanarraan garagalchee ammaasis inninis deebi'ee haniidhaan akka waan walitti araarameetti natti fakkaata. Mana kiyya ani eegaan manarraa deeme mana kiyya dhuftee dhiifama ibsaa gaafattee wal gaafatanii innillee dhiifama godheef na fakkaatti. Tunis dubbiin maaliif keessaa qabdii jechuun keessan hin oolamu. Dubbiin dhibbatti tunis hiccitiidha. Hiccitiidha jechuudha. Haa taatoo fi isaan hundaafuu haa galatoomaniin jaha. Kanarratti ani ilmaan maaliif facaaftee deemte jettanii warreen komantii naa barreessitan dhugaa dhibbatti ani rakkadheeti. Gorchachaan abbaan mana kiyyaa mana keessatti yoo gochaa jechaan anjuun innis hin fudhanne yoo kan inni naanjuun hin fudhanne ni jabaata jireenyi ni jabaata. Sanarra dhaabbaddeetti kan inni ilmaan dhiisee deeme ani akka dhiifama naaf gootanii hordoftoota fi kabajamtoota kiyya dhugumatti ani obboleettii teessanii waan isin naan jettanillee hin godha. Kanarratti maaliif ilmaan keessatti kee darbitee deemte jechuun keessan hin oolamu. Wanni amma inni dalagu jiru kun gaafaan ammana jiru haasoo dhiisi deebisaa naaf hin godhu. Tamam amma ammoo gartee miti eegaan manarraa deemee hani hiccitiidha. Hiccitii meeqaa boo jira jechuudha mana naatiin mana kiyyarraa deemuu kiyyaaf. Wanni hiccitiin dillee ammoo baate kun maaliif isaa galuu dhabdee na aarsee manarraa na baase. Amma faayoon raajuu isii wajjin isaa ibsaa hojii raajuu ni hiniitu raajuu wajjin. Raajuu hojii qabdee na tumti hin tumtu abbaa ilmaan isiiti. Tanarraaf tunis galuu fi dhabdee haniinoo tani dhibbatti yoo deebine haniin tani isaa akkaataa namni naman tumnetti illee tatumsiiftee akkasitti akkan taanettee ol baaftee illee haniidha. Sanillee deebi'ee dhiifama godheefii jira. Gin ani ta'ee ilma namaa ta'ee dhugaadha. Namni tokko badiisaa eegaa harka keessatti dhufee dhiifama namaaf godhanii bakka godheef sanillee aaran qabu. Gin ammoo wanni keessa jiraatu dhugumatti fayyaa dhugaati immoo hiccitiidhaa ba'uu deemaa. Wanni irraanaaf galuu dhabdee hedduu takka irraanaa galuu dhabdee ani mana kiyya oowwaa keessaa ilmaan kiyya keessaa beehee ala jiraachuun kiyya akka waa duuba jiran naaf galee jira. Deeminsa kiyya kana akka itti gammachuu qaban naaf galee jira. Ibsaalleen gammachuu itti qaba. Maaliif yoo heettan taatan arraan tana maaliif godhuu dhabee arra jaalahaati mana kiyyaa kun dhaltee olmaadhaa. Waan takka alarraa feetii niin godhaa fi maaliif hin jiin handaara facaasee nama jaloo olii gad deemee eega nama jaloo olii gad deeme booda eega qabame booda eega nanis baase booda ani wahiitiitu na dubbataa na dubbii naa qoduu dadhabee jechuudha. Hayyee amma akkam ta'a ilmaan isaa keessatti ilmaan hojii gubachuudha. Tamam dalagachuun harkatu ilmoo dhugaadha. Ilmoo baati lama guutin jechuudha. Taniin dhiisirratti illee dhiisee deeme gin jaaladdeeti miti ani dhugarra futtiin jiru. Gizeen hin nyaaddee dhuguus mucaa kiyya guddaa yaadaddaa. Gizeen hin ciisus ni beekta rakkoo dhalaan ni rakkatti. Tanarratti inni maal keessa jira. Fakkeenyaaf ammaan tana wanni isaaf galte tanarra ni jirti jeetiin yaada wanni isaa galte tanarratti hin jirtu na fakkaata. Ammaan tana viidiyoo ni gadhiisa gareetiin dhufe viidiyoo sanii kun nyaata fa'aa godhu jiraa fi garagaltee isaa nyaata godhuuf jiru sanillee mitiyyoon sanillee dhalaadhaaf seente siin gargaara sirraa hin godhaaf akkaan harketti. Tan hordofsaa fi kabajamtoota kiyyaa isinillee dhiifama narraa taadhaa dhibbatti ani dhiifamaan isin gaafadha. Jaaladdeetii miti waa dhibbata akka abboo jira agartanii jirtanii warreen nammoo fattan warreen maaliif faayidaa ilmoo dhiiftee deemte jettanii ani ilmooti jaaladdee hin dhiifne dirqameetii. Tanarratti dubbiin tun ni baati. Immoo dhiifama gaafa mana jiru san
niin kafaladhaa raajuu irraas niin kafaladhaa firoo irraas niin kafaladhaa hani irraas niin kafaladhaa jechaa ture. Ati hani dhiifama godheefii jira firoo fillee dhiifama godhuunsaa hin oolamu. Yaaboo dubbii tana keessa nurraa dhaabbadhu gaafaan jeensan silaa dhaabbate ani manarraa ilmaan kiyyaas dhiiseen deemu. Gochi ammaan tana dhiifama godheefii xumuruu deemu kun dhiifama isaan godhuuf deemu kun gaafaan ammana jiru san maaliif dhabame? Ani aadiidha lamaan wallolee akka shari'aa islaamaa keessattis namni wallolee guyyaa 3 booda waliin akka fadhee wal godhe dhiiga namaatu namumaaf fixa. Dhiifama ilmi namaa tokko dhufee mana keessatti dhiifama siin jennaan dhumtee jirti akka hiyyatti jechuudha dhumtee jirti. Ammoo gaafaan ammana jiru san yaaboo dubbii tana nurraa dhiisii dubbii guddoo irra dalagaati qoowwayyaa dubbiin guddatteefis harritti hin fe'anii ijoollee tana cufaa hanis irraa sii kafaleetiin jira firoos irraa sii kafaleetiin jira gocha isaan si godhan san caalaan godhe na fakkaata. Gochi isaan si godhan san sammuu ta'e keessatti illee sin dhaga'amini sammuu ta'e keessatti illee xif godhi jiraadhu jireenya mataa keenya haa eegallee waliin jiraannee ilmoo teenya waliin guddifanna jeetiniin akka nama tokko taa'ee itti dubbadde isa gasseenuu diddee jechuudha. Hoolaan gaafa qalan samii harkaa itti Oromoon. Ani dhugumatti hilaa amma wanni naaf gale hin jirtu. Ani abbaa ilmooti jaati inni kun meeshaa harkaa qaba akka inni na duratti azoonan jiru addunyaa tanarra waan takka hin taanedhaafiin dhaabbadhu jeen malee ani abbaa ilmaan kiyyaatii fi ilmaan kiyya jibbeetii miti kan hin deeme. Takkarra lamarra gorseeti gorsa kiyyaas fudhachuu dite yoon ilmaan irra naqee deeme ani wanni na dhaga'ame yoon ilmaan kanarra dhiisee deeme gabbee dubbii sanuun godhu mashkuula ijoollee kanatti taa'aa jeetiin isaan gorsuudhaaf kan hin dhiise. Wanni jiraatis numa jirti ani miilarra isa kufee dubbii tana nurraa dhiisi jeeni dubbiin tun dhaabbachuu diddee eegaan manarraa bee ilmaan dhiisee akkana qallaalee dhumuun isiitis hedduu takka na gaddisiifte maalirra gadi gartee miti innis ka dubbiin irraa barbaadu taate ani iffiraan jira. Tanarratti jechuudha ilmaan kiyyaa fi mana kiyya jibbeetii miti kan hin deeme ani yoo inni ibsirreesse haa ibsirreessuu jeeti malee ani ilmaan kiyya jibbeetii hin deemne mana kiyya jibbee hin deemne mana kiyya warraa kunoola dachiin akkuma isin agartan kuni laftinis dachi qabbanti seentee jirti roobattis ni jiraanii beeytanii murtaa'aa ta'eeti miti jechuudha. Ilmi namaa tokko ilmoo fi dhiisee mana namaa taa'ee murtaa'aa miti. Tanarratti ani gammachuu qabaadheeti kaniin ol bee gammachuu waan takka takkaan isin beeksisuuf ol bee maalis nu beeksisu ol baate jechuun keessan hin oolamu warreen gartee miti aartan hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya warreen na jaalattan hundi keessan akkanatti mufannee arraan tana ani obboleettii teessan ta duniyaatii fi ta akhiraati inshallah gorsa keessanillee dhibbatti an nama fudhatee illee karaa deebi'u tanarratti yoo gorsuu feetanillee komentii naa barreessaadha. Ammoo warreen komentii hin taane deem ilmoo darbitee minaan naan jettan gocha isaatiitu ilmaan kiyya addaan na baase ilmaan kiyya deebi'ellee fudhachuullee ni danda'a. Tanarraa haa ibsirreessu badala inni gurbaa isaanii baalageedha. Meeshaadhaanis ni deema ableenis ni deema. Miidhaan irra geessineef ani kaniin mataa kiyya yaade sanillee itti fakkaachuu dhabdee yoo ni gartee quuftee deemtee illee itti ni dhaga'amtee dhiira. Tanumaan isiniif ibsuuf ol bahe inshallah waan waliin arginu irratti anis waan irra geerratti viidiyoo isinii qabadheen hin deebi'a waan keessa jiru isinitti ni mul'isa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaan naa jira adda horaa bulaa deemanaan isiniin